Aadaa fi duudhaan Oromoo afoolaan dhalootatti darbaa ture barreeffamaan qophaa'ee qaamolee biyya keessaa fi alaa akka dhaqqabu taasifamaa jira. Guyyaa irraasii kitaabni The Essence of Siinqee or Siinqoo Cultural System and its Role in the Oromo Community jedhamu ministeera aadaa fi ispoortiin maxxanfamee bakka ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergeggoo Tasfaayee, abbootiin gadaa, haadholiin Siinqee fi keessummoonni waamichi taasifameef argamanitti eebbifameera. Ministeera aadaa fi turizimiitti daayirekteerri dhimma dubartootaa fi daa'immanii aadde Waynisheet Hayilemaariyaam kitaabichi eddattoo godinaalee afurirraa fudhatameen kan qophaa'e ta'uu kaasanii wayitaa rakkoon uumamu dubartoota qofatu miidhamaa osoo hin taane dubartoonni rakkoo furuu akka danda'an kan agarsiisudha jedhaniim. Yeroo hundumaa dubartoonni rakkoo bichaati isaanirra gahaa miti. Rakkoo sana hiikuudhaaf immoo gahee guddaa qabu jechaadha dubartoonni. Kanaaf dhimmi har'aa kun yookiin kitaaba kana eebbisiisuun kan barbaachise kanan dura Amaariffatti hojjetame sirriitti beeksisneerra barreen gaddaa jechaadha. Kanaan ala Itoophiyaa keessa duwwaatu osoo hin taane addunyaarratti illee beeksisuudhaaf gahee guddaa ijaa qabuuf Ingiliffatti jijjiirsisnee har'a kitaaba kan eebbisiisneerra jechaadha. Kitaabicha kan madaalan Dr. Garramoo Hulluuqaa kitaabichi yaadota dogoggoraa namoonni muraasni sirna gadaan wal qabsiisanii kaasaniif deebii kan kennudha jedhanii maalummaa Siinqee fi haadholii Siinqees kan hubachiisudha jedhu. Kitaabichi waan barbaachisaa ta'e duudhaa Oromoo keessumaatii dubartoonni Oromoo egaa Siinqeen instituushinii gadi fageenya qabuu fi bal'aadha. Amma dandeettii isaaniitti duudhaa kana hubachiisuuf yookaan inni hin beekne akka beeku gochuuf kitaabichi baay'ee tattaafateera, baay'ee gaariidha jechuudha. Sababa dhiibbaa garaagaraan godinaalee tokko keessatti Siinqeen liqimfamuu Dr. Garramoon kaasanii waan dubartoonni Oromoo ittiin nageenya buusaa turan kana faayidaa biyyaaf oolchuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Nageenya amma addunyaan har'a irratti rakkachaa jirtu. Nageenya ganaa UNA jennu Afrikaa Union jedhamee ganaa qabeenya guddaan itti bahaa jiru kana dubartoonni Oromoo waggaa 1000 durarraa kaasanii nageenya buusaa turani jechuudha. Gidduutti sababa adda addaatiin aadaan Oromoo gaafa duubatti deebi'u dagatamuutiin kan ka'e haaraa nutti fakkaachuu danda'a malee sabni kun kanaan jiraachuutiin nageenya isaatiin alootarraa alootatti dabarsaa dhufeera waan ta'eef Siinqeen Oromiyaa guutuutti waan irra deebi'amee sirriitti qoratamee qaama poolisii imaammata mootummaallee ta'e hojiirra ooluu kan danda'udha jechuudha. Dhaloonni aadaa isaa akka baratuuf hojii barreeffamaan hojjetamaa jiruun cinattis abbootiin waa'ee duudhaa fi aadaa isaanii dhaloota barsiisuu qabu jedhan abbootiin gadaa. Hawaasni akkamitti yeroo kam yaadata jette dhimma kana ni rakkata. Rakkoo adda addaa hin ga'a. Qabeenyiin bada. Fayyaadhaanis wanta adda addaatiin wal qabatee yeroo rakkatu san yaadata malee yeroo kaan kiyyadee yaadatu. Inni gadaatu akka amantaa balleessuu godhanii inni gadaa jechuun bulchiisa amantaa dhuunfaa. Kan ammoo maal godhuu qabna gahee manguddootaati gahee abbootii gadaa gahee warra baratee hawaasa keenya dargaggoota keenya hubachiisuu qabna. Dur Oromoo akkami barsiisaa ijoollee ofii galgala ibidda bira taa'ee sirna kana barsiisa. Amma sirni sunillee waan jirre mana barumsaatitti illee ta'e barsiisuu qabanii garuu abbaan ijoollee ofiitti himuu qaba sirni gadaa kana sirni Siinqee kana barsiisuu qabaa jedha akka kiyyatti. Siinqeen yookaan Siinqoon rakkoo uumame furuuf humna guddaa qabu kun biyyaafis bu'aa caalu akka buusuuf xiyyeeffannoo kennuun hojjechuun murteessaa ta'u ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergeggoo Tasfaayee himaniiru. This indigenous knowledge and cultural practice that is a Siinqee system is beekumsii fi aadaa hawaasaa inni ganamaa rakkoo furuuf gargaaru kunneen akka Siinqee walitti bu'iinsaa fi rakkoo furuuf gargaaran kunneen dhalootatti darbuu qabu. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaas aadaa rakkoo furuu kana babal'isuuf kutannoo qaba. Aadaan rakkoo furuuf gargaaru Siinqee fi kanneen biroos imaammata dhimma dubartootaa keessatti irra deebiin ilaalamuu qabu. Ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa aadaa boonsaa akkasii itti fufsiisuu fi dhaloota barsiisuuf qaamoleen hundi tumsa taasisuu qabu jedhaniiru. Cultural values like this must be well protected and promoted. Aadaa fi duudhaa akkasii eeguu fi beeksisuun barbaachisaadha. Hawaasa biroo bira akka ga'uuf barnoota sirna ammayyaa keessatti hammatamuu qaba. Dhaabbileen mootummaa miti mootummaa aadaa rakkoo hawaasaa furuuf gargaaru kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu. Akkasumas dhaabbileen qorannoo kanarratti qorannoo geggeessuun dokumentii gochuun kaa'uun irra jira.